Jalabultiin ayyaana cuuphaa bara 2016 sirnoota garaagaraatiin magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Hirmaattonni ayyaanichaas waa'ee ayyaana cuuphaa ennaa ibsan. Maqaan koo Geetaachoo Magarsaa jedhama. Asuma jiraata magaalaa Finfinneetti hojiidhaan isa suma waan hin jiruuf yeroo hundaa waggaadhaan ni dhufa. Waggaadhaan dhufee kabajaa jecha. Ayyaanni cuuphaa ayyaana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu dhala namaa xalayaa cubbuu dhala namaa baatee jiru galaana Yordaanos keessa ture ittiin barbadeesseedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xalayaa kana innaan nurraa barbadeessu immoo nutis ofii walii keenyaaf walii yaaduudhaan waliin ta'uudhaan waliin hojjechuu waliin jiraachuu akka barbaannu akka dandeenyuuf kan waliin taasisedha waan ta'eef kana uummanni biyya kanaa uummanni biyya Itoophiyaa hundi uummanni addunyaa marti ayyaana kana akkaataa ayyaana kanaatiin walii galuudhaan waliin jiraachuu walii yaaduun waliin jiraachuu qabu kan jiru qaba. Maqaan koo Boontuu Gonfaan jedhama. Faarfattuun seensa waldaa duukaa bootaati. Tajaajilli waldaa duukaa bootaa kan eegalee xiqqoo Finfinnee kana keessatti yeroo dhiyoodha. Haa ta'u malee waggoota 2-3 waan akkasii lakkoofsiseera. Afaan isaatiin tajaajilu faarfannoota garaagaraa afaan Oromootiin faarfachuu irratti xiyyeeffate. Akkasumas tajaajila afaan Oromiffaa Oromiyaa keessallee babal'isuu irratti xiyyeeffate. Yeroo deemeera. Ittaansuudhaan as keessatti tajaajila as keessaa kun baay'ee namatti tola. Afaan isaa fi aadaa isaa wal maddii qabsiisuudhaan Finfinnee keessatti tasuma amma yeroo dhiyoo kana haala gaarii irra jira ammaaf jechuudha. Haala baay'ee namatti tolu irra jira. Ayyaanni cuuphaa ayyaana jaalalaa fi dhiifamaatii kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa dhalli namaas kanarraa barachuu qaba jechuudhaan nagaan biyyattiitti akka bu'uuf waamicha taasisaniiru. Ani maqaan koo Daakon Misgaanoo Yaadasaan jedhama. Birumti amantaa kiristaanummaa fi ayyaana kanaa kan ilaallatu yoo jiraate inni guddaa fi inni ijoon nagaaf jaalaladha fi tokkummaa. Nagaa jaalalaa fi tokkummaan sanyii Addaam gidduudhaa kan badee ture sababa cubbuuf kufaatii Addaamiitiin. Kanaaf namni hundumtu kallattii hundumaatiin levelii irra jiru hundumaa sadarkaa irra jiru hundumaatti waa'ee nagaa kanaa nagaa isa Kiristoos gara biyya lafaatti fide kanaa yaada. Waa'ee fayyina lubbuu isaatii yaada. Waa'ee nageenyaaf tokkummaa sanyiiwwan Addaam umurii gabaabduu lafa kanarra jiraatan keessatti yoo cimee waggaa 70 yookiin 80 isheenuu qormaatadha qulqullichi Daawit waan ta'eef umurii xiqqoo lafarra jiraannu kana keessatti nagaa buufne lafa keenyaaf nagaa laanne qilleensa keenyaaf nagaa laanne biqilootaaf uumamoota Waaqayyo Addaam akka eeguuf Addaamitti adaraa kenne kana nagaadhaan akka isaan jiraataniif boqonnaadhaan akka isaan jiraataniif nagaa kana hafuura namaa hundumaa keessaatti nagaan kun yeroo hundumaa akka lallabamu taasisne nagaadhaan akka jiraannu yoo sana Waaqayyo Waaqni nagaa Waaqni hafuura qulqulluun nutti dhiyaata biyya keenya nagaa akka nu godhuun kadhanna Waaqayyo waggaa har'aa immoo nagaa qulqulluudhaan akka geenye galateeffannu gamman hunduma keenya nu taasisu. Maqaan keenya faarfataa Daakon Abbayyaa Mulaatu jedhama. Barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa namni barachuu qabu gara laafummaa jaalalaa fi namaa fi ho'uu wanta jedhamu irraa barachuudha kan inni qabu. Jalabultii ayyaana cuuphaatiin magaalaa Finfinneetti taabonni mana amantaa keessa turan irraa walitti bahanii gara bakka bultii isaanii Horfa Boombiitti wal gahanii jiru. Guyyaa borii immoo ayyaanni cuuphaa sirnoota garaagaraatiin ni kabajama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsaahii Daamxoo Finfinneerra. Nani